بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغنا سلاما خبج موفقالي ورين قرتي سجلتنا دقيسن ورين فانكنا دقيسن خان بيجاقيتا في الله خان فقو فيديو دوران دورسني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسنين جنة ردي بني أرواني دفنيف دمها ليرو دم قرتي برباچسا sanirraa mareechuu dhufne sanis waa'ee jimaa kanaafuu gidee hunda rakkoon hawaasa tokko yeroo hundaa'u hawaasa kanaaf ija rabbi subhanahu wa ta'ala ummata kana keessa rabbiin nama ija gurra godheef jira. Osoma gartee namni hundi dhufa dhuunfatti ija qabu osoo dhuunfa dhuunfatti namuu gurra qabu jechuudha. Nama gartee ijaa fi gurra isaatti nama fayyadamnee jira. Nama immoo gurra ifiitti fayyadamuu bira kutee hawaasaaf ija haa ta'u hawaasaaf gurra ta'uu jira jechuudha. Kanaaf har'aan tana egaa jiilli gartee ustaada keenya ustaad Ibraahimiin durfamu har'a mee waa'ee rakkoo hawaasa keenyaarra mari'anna jennee fagoorraa kaanee ustaad Najjaash mana isaanii dhufne dhimminis dhimma jimaa Harargeeti. Jimaa Harargee jechuun namni gariin xiqqeessee ilaaluu danda'a. Fakkeenyaaf amma waa'ee diinagdeen kun akkaataa lama ilaalama. Diinagdee hawaasni keessaa diinagdee gartee beektonnii fi akkasuma hawaasni itti laffa'anii waan adda addaa godhuudhaan akka diinagdee taatu godhan. Fakkeenyaaf hawaasni itti laffa jechuudha. Kuni hedduu jira. Kabiraa kan jiru diinagdee gartee hawaasni humaata kallee gartee keessaa qoodan qabne. Fakkeenyaaf amma diinagdee boba'aa fudhatte gaazaa fudhatte rabbi subhanahu wa ta'ala lafa fedheef kenne garuu lafa sana qabeenya lafa sanii san fuudhanii hawaasaan gahuudhaaf beekumsa gartee warra gartee wanna qabu jechuudha. Warshaa adda addaa baasuu bifa adda addaatiin gartee calaluudhaaf baasii biraa beekumsa biraa gaafata jechuudha. Ogummaan akkas waa'ee biizinasa dhugaadha. Maasaraa itti qaba. Faayidaa gartee waan kanarra amma anaa fi nuu warra dubbatu kanarra faayidaa gartee bu'aa ikoonomiidha bu'aa gartee diinagdeen qabdu hawaasni argee kun naafasi caalaa beekuu danda'a. Tokko diinagdeen akkasiiti. Tokko diinagdee gartee namnummaan bu'uurumarraa lafa kaasee fidu. Najjaash fakkeenyaaf amma yoo fudhatte waa'ee amma loon jaamusii kan ni beekta. Loon jaamusii kan lukkuu faranjii kan kana waan kana uuma rabbiin uumarraa waliif fidaniiti waan takka godhan. Fakkeenyaaf amma loon jaamusii fudhatte loon keenyaa fi loon gartee gaaraa kan waliif fidanii loon tokko as baasan. Arrasanii addunyaan guutuun fakkeenyaaf hanga biyya teenyaatti hanga qotee bulaa keenyaa itti fayyadamna jechuudha. Wanti kun waan gartee namni tattaaffii keessaa qaba. Jimaan ammoo ka gartee namni waan takka geetaa harka tokkollee keessaa qabne jechuudha. Ka gartee hawaasni kun rabbi subhanahu wa ta'ala ummata Harargeetiif Itoophiyaaf kan maaliif Harargeef jenna Itoophiyaaf kan Itoophiyaa keessaa ummata Harargee gartee lafa xiqqoo tanaaf rabbi subhanahu wa ta'ala badhaase jechuudha. Arra nuti yeroo gartee silaa muuxannoon tun biyya adda addaa addunyaa guutuudhaaf raabsamtee namoota itti fayyadamuu qabu. Fakkeenyaaf jimaa jimaa jechuudha. Itti fayyadamuu qabutti hoggaanii fi nuti fudhachuu malee hawaasni gartee uummanni biyyoowwan hin guddatin kun jechuudha. Waa fudhachuu malee kan nuun bahe. Fakkeenyaaf amma waa'ee gartee biqiloota adda addaa fudhatte shunkurtaa fudhatte biyya Israa'el irraa biyya addunyaa irraa sadarkaa durarra jirtu Israa'el oomisha qonnaatiin barbaade waan adda addaa kan hunda fidaniiti akka biyyaatti itti faarfama. Akka biyyaatti ta'ee isaati Israa'el ta'ee isaati taabaluuti yaani namni itti wanta jechuudha. Binna irraa shanyii irraa binna. Ammatu shanyii bitu qabda waan kana wana godha. Jimaan lammadan taatu. Akka keenyaa sanitti. Akka bakka silaa jimaan silaa arraan tana hawaasni keenya dammaqee jimaan kun addunyaa irratti ooluu qaba. Israa'eliif Kanaadaaf shanyii silaa Itoophiyaan kan nuu qabdi jennutti. Arra maal dubbii maal taate jechuudha. Business dhiibbaan business haa jedhanii dhiibbaa gartee bohuma kanaa dhoorku balleeta jechuun dhufte jechuudha. Kanaafuu wanti kun yoo tuqame eenyu duraa tuqama. Itoophiyaa guutuu duraa tuqama.
lafa Itoophiyaa tana keessa lafti gartee hawaasni bal'aan irra jiraatu adeemsitiin guddaan irra jiraatu Harargeedha beekamaadha lafoota biraatiin ilaaluu hin jechuudha. Kanaafuu wanni kun hoggaa ilaalamu amantii fi gartee abaluu kun jimaa ni qamaa abaluu kun amantiin isaa maali abaluu kun sabni isaa maali waan jedhamu miti. Jimaan tuqame jechuun ikoonomiin Itoophiyaa keessaa hangi tokko tuqame jechuudha. Parsantii silaa jimaan san fidu tuqamte jechuudha. Kanaafuu waan kana akkasitti irratti mari'achuu qabna bifa kanaan akkasitti ilaaluu qabna jechuudha. Dhaadannoo biyyaati jimaan kun. Sigalee dhaadannoo jimaa kagartee hawaasni guutuun mootummaan kiyya kun lafti tiyya tana kanaan qaba kananarraa hoodha bakka jiru qabutti tiyyaniin balleessaa bakka jaamuu dhufe wanni kun gaa hedduu nama dhagahama waan kana akkasitti bifataniin hubachuu qabnaan jaa inshaallah. Meegaa Ustaanajash sidhufne be inshaallah. Battuuf jedhaniituma ulaana dhadhoonni ol seenanii anis lafaa keetumaa wajjitti seene keessummoonni keenya kaarraan tana asitti agarru kun Ustaaz Abdallah Ahmed Ibrahim Sheekh Toofiq diradhaa tana keessatti doktorummaa isaaniitiin ni beekamanii akkasuma Ustaaz Ibrahim barsiisaa fi leenjisaa barattoota keenyaati caalima kitaabaati akkasuma Ustaaz Abdul Hamid qaari'ee nama quraana rabbi hafad irraayi warra gizee duubaan dhaabatte hedduu qalbii das nama godhu irraayi salaata illee hedduu namarraa gabaabsanii akkasii baga dhuftan jennaani mee Sheekh Toofiqii fi carraa keenya Ustaaz Abdallahi hedduu gabaabsuu keessaniif hedduu isin galatoomfannaa Sheekh Toofiqii wajjin turtii goona inshaallah. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متخيلنا أرانتنا جباب سونيس غافرن تيو ذات ملين تاتو رفني أكيجان أوجيجين وقادو بطن هيوني أنا سكوتاني لك والهمارو تنتقوجن harreen tun iyyansa looniitiin qonqoo duran kaan harreen sagaleesii namatti toluu baattus harree taajabaaf sagaluma siiti nurraa qaraa dura cabsaa jiran ganda keenya baadiyyaatti harree namoonni beeka sagaleen biroo nu bakka buutee waan kanarratti deebisaa nu kan nu dandeessu kanaaf gartee nuti har'a dhimmitii waan kanaa nuti haasawa duraan nama kennanneetu tattaa'u jirra. Ustaazan keenya aqaalii beekamoo isinuu beeytan afaan keenyaatu afaan isaanii keessa nu jira har'a gartee immoo bishaan gartee mallee morma gahee abbajjeessaa jedhan odoo gartee waan biraa eeggachaa jirru tunis dhuftee sagaraa'uu gartee dirqamumaaf seenan malee silaa namni fedhee seenu hin jiru jechuudha waan kanarraa haasawaa nu godhannee haasawaa asirraa kan fudhachuu dhiirota kanattoo tama aansanii jechuudha jimaa kanattoo tama haasawaa nu godhanii jechuudha qabna namni aalaa nyaatu haasiti du'e jennaan kofle jenna aalaa kana nyaatuun gurra nama go'a namni gariin waan kanarratti waa hedduuttiin qubalaachuu barbaadu bilayeen islaamaa har'aan tana nuti diinagdee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha xiqqoo siitii fi guddoo siitiis halaal taanaan gartee mallee karaa godhe nyaachuu fi daldalachuudhaas نما مالجين التي جعل الله قياما للناس جي نما فو دابته قد دابته ميله يچسينتو ني ميلان قبل هون قبا دابتون قب امو غزي لالو ابان جما خنا ايغلي خون ايرو زان ايغلي مو ايغلو تايس زاملي ايغلي يچونيس غافمتي مالي في مال فيتيتي جيمتي ولين كوني يچونيس غافيتي اي وني بيرو دمتيتما يرو أكرم الله فاخيتما أنا ما سيحاسي سوجيمو وتقرتين ملي قانو لبودا جيمان كن قباب سنة وقاني بوايسادو بنو جيرينيو أمتا توقوتي حلال الماس جيريني ساني خيسة تو خرابا حرارتي مسجيني جارا ميفي ديني سامبرامي فكين جاف نمني هو بيجتين جتي خطابة قرأي جيراتي وان جيمانتي نموني بيغاسي yoo ganda keenyaaf dursan qabu jechuu qabaate waan irraa haasawnu qaba
مسجيني خساتي حجين كساتي يوخن قرتين ملي أكيان بدل أن تصب الظلام حاول لإصلاح السراج بكرة أبتي دكان عرفتو ودكان تنمو دكان مثلا نجيب بكجان بكا دكان خمة إفات الفتشوف تطافي قرود درجن تجرت بالليسو درا قاعدان بيكمتون وأنت نقديف نوف قم بردو تنيو تينو يجن كبانه بردو لابتو تاتو جبدو تاتو نوركا خاود درا ايوان جماع خنا بكبو آتو يجو جماع خناف أباچو تدرا خناف جيبو مخانا جيغو يو تاتي واني قرتين ملي إني جماع خناف بكبو سيهو مالي ما دول عبتي جرا جماع قول ايوان دول عبتي قباچو أنا ما أرسوف إذا كانوا قد أمالي انتاسو تجن يوخا دينا قدير را يوخا يادسا والكتفتشو را واني والكتفتشو قباتي تجيمان روكيو قباتي سمسكيرو ما في يادان أن دبچون فينه كيسه جرا خنا فبليان كيا آسو قباب سولين قرتي جنانين برفرا ببتاچه أستاذ خينيا أستاذ نجاز حاسوا أستاذ إبراهيم تي وهيتي وقبل عد سيف حاجة كيسه جرا أن قباب سون بربادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أستاذ إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دمي وادي ما جواب سن اللي مي جواب سنتوني خيشتي اللي وانا تاني إن شاء الله دبين جماعة غونغوم تاني جرتان غونغومان توني مو نما قلتو فقلتي وان دينك ديتي مالي وان فاتيمي وان بياتي وان حواساتي نمني nuti akka hawaasa Harargeetti sagaleen teenya dhageemtu innee bakka tana dhufnee dubbanne akkaan sagaleen teenya eenyu biraa akka nu geessu barbaanna namoota dhimmi kun isaan laallatu adeemsa gabaa jimaa Harargeedha sheekan Harargee as keessa jiran sheekan Harargee as keessa jiran beekan hayyuun Harargee as keessa jiran kajimaa qabuuf kan qabnes أكن موتي أمانة الإسلام أو هم بام هندا أسكيز هندا أسكيز مسلم أو فاهمي تبي مسلم أو فاهمي كريستانيس خيس أو يروح سيكا ولا مني كريستانا جيما قطة تنوج أكاسيمي أكن جرون سالي جيما هارجي أوكي جان غوسة تك هارجي جان إنجيل جيما أسكيز جيما أسكيز بالي ولا جاجر خاصي لا فكاب شواجر Somali سبب جلاد وبيان هندا أسكيز asirratti nama tokko tokko agartee amantii jala mataa qabatee akka waan islaamummaa waan kana dhorkaa gooteetti haasa'u jira. Kana dubbiin dubbii ulamaa'iiti. Ulamaa'ii Harargee caalaa namni qabu hin jiru. Kutaaleen Oromiyaa hundi ilmi isa barbaadan. Harargee barbaadan. Oomishni ilmiidhaa kan isaan asii oomishanii godinaalee Oromiyaa kutaalee Oromiyaa hundatti hin galu jiran asliin isaanii jiruun isaanii dhiigaa fi foon isaanii jimaadha. Kana akkanumatti ulamaa'ii dhiifnee beeknu. nuti wani ni jeshu deemu jechuudha. Sagaleen teenya tun eenyu bira haa geessuuf dubbachuu jirra. Nama gabaa jimaa gufachiisuu fi tankaarfachiisuu irratti gahee qabu. Qaama dhimmi laallatu. Keessaawuu jechuudha. Hooggantoonni biyyaa nama dhimmi biyyaa isa laalchisu. Dhimmi biyya tanaa na laalchisa jedhee nama abbummaadhaan itti gaafatamummaa isaa beeku. Nama sani dubbanna. yoo dhimma kana keessatti ergaan biraa namni gartee jimaa jala mataa qabatee miidhaa hawaasaa dalaguu deemu jiraates adda nuu baasu miti wanni barbaanuti harka san yoo haalu qaafachiisu yoo muruudha qarban harka nama gartee jiruu hawaasaa keessa harka naqatee waan hawaasa miidhurra bobba'e kana hawaasa miidhuunis qaaba ni beeka mootummaanis ni beeka mootummaan ni beeka boodarra rakkataan abbaan itti rakkatu mootummaa yoo bar namni dhuunfaadhaa tokko yoo namni dhuunfaadhaa tokko rakkoon itti seente namni duratti rakkatu mootummaadha. Uummanni tokko if danda'ee jiraachuun mootummaadhaaf guddina biyyaaf guddina. Namni tokko immoo rakkatee hadhabba'ee hannabba'ee saamicha ba'ee asii Jabuutii dhaqee Itoophiyaan dhufee jechuudha. Itoophiyaan dhufee jee achi iyyuu Suudii dhaqee Yaman dhaqee Bahararraa Misirarraa biyya adda addaatirraa godaansa seeraa alaa jee halkanii guyyaa mootummaan iyyuun maalirraa
dalagaa dhabarraayi galii dhabarraayi jiruun isaa harkaa badurraayi namni duratti rakkatu kan hunduu mootummaadha jechuudha. Namni waan hawaasni ittiin jiraatu galii hawaasaa gufuutti ta'ee harka keessa naqatee balleessu mootummaan odoo beeku akka calin jenne namni dhimmi biyyaa na laallata jedhu qaama dhimmi laallatu bira sagaleen teenya akka geessu barbaanna nuti. Ustaazota keenya munshidoota keenya nu dubbata jennee yeroo baay'ee nuti bakka nu qoqqooytuu fi bakka nu nyaattu isaantu nurraa dubbachaa ture. Arrallee immoo hedduu dubbii jimaa baay'ee illee irra deebi'anii yoo dubbatan dubbiin tun dubbii isaan irra dhiifnume jenneeti kaanee manaa baanee laffaanii bakka kana. Horii nu faana jira. Nu qofaami nama hedduun nu duuba jira ka dubbachuu taatu. Dubbiin dubbii jimaadhaa jechuudha. Nuti warri asii ichi dibbeetum jimaan maarree maaliif amma dura uummatan barsiisuu yoo jimaan ragaatti qabaate waa'ee beekumsaa halaalii fi haraamii ulamaa'iidha qabdi dubbiin. Waliinuu wal mormii jimaa olaa haa jiru. San isaaniif haa jiru. Barbaadee sheekha namni magaalaa tana sadaqaaf jira. Baramma guyyaa dubbiin ichi geesse sheekha jimaan halaali moo haraamii waliinuu gattee sarara. dubbiitu itti nama geessa. Wanni kuni dhaloota meeqatti dabree jira jiruu ummataa ta'ee jira. Tajaajila hawaasaati. Namni amma soomana kana manaa gaffaca'eeti. Laala mee waan ajaa'ibaatiin siin. Ooyiruu qaba hulaa duraa mana isaa duraa jechuudha. Ooyiruu tana jimaa irraa qaba. Jimaa kana asuma keessa eela qotee bishaan baafatee matooraan ol darbee obaafata. Hoggaa obaafate jimaan kun nima jira. Jimaa kana gabbaheeti haamtuudhaan yookaan mancaa irraa guurratee kiiloo isaa hidhee magaalaa geeffata. 6,700 kiiloo takka irratti keesha qaatee kan. Hoggaa galee midhaan bitee raashina ilmaan isaatii mana ka'a. Ijoollee isaa fuudheeti gabaa keessa. Uffata bitaa fi waan tajaajila hawaasaa. Ka'eeti isaa akkanatti jimaa kana magarfatee eela qotee bishaan obaafatee jimaan akkatti irra dhaabbatu kana kiiloon inni 6,700 gurguratu san qarshii 150 jedhanii. Qarshii 150. Ooyiruun isaa ta waliigalaa ta'e inni qabu kiiloo 15. Akkasii kana waa qabaatee haasa'u jira mun. Waa'ee qamaatii nuti jimaan qabaanu yoo feete. Qamaatiidhaan wanni jimaa waliin dhufitu hin jirtu. Jiruu hawaasa irraa dubbachuu jira. Hokkee uummataati. Namni kana amma hoggaa inni ka'ee gabbahee ooyiruu irraa jimaa kana ga'arra jee qaalitti gurgurata jimaa naa tolee jee ka'ee gabaa geesse. Jimaa kanatti irra ilaanii 150 maal akka ta'an. 150 sukkara shaayii itti danfatan bittuuf. Noolii hundaatu. Noolii baajaajiin inni manaa dhufe hin kafaltuuf. Yoo san siin taane 150 jimaa facaasan. Akkana mudhii citeen siin jedhe. Buluun ta'u ni gubata. Mudhii cite. Aboo waan hin ijoolleedhaaf waan daabboon bitee galu mina kennii jeeti abbaa dukkaanaa bira dhaqee liqii kadhatee. Biyya guutuun liqii si kana namni dukkaana gurgureessu. Moo mootummaa baay'ee ramadee raashina uummataa jiru jira. Achi gara galeeti imimmaan duguuggatee hin jee mana galuu dadhabee karaarra taa'e. Yoo niin gala jee ijoollee sitti bu'a. Jaartiin manaa waa gaafatti. Dukkana beelaa manatti ol deebi'uu dadhabeeti achiin kutee. Kuulii nama daleessisuudhaaf jimaa kanarraa maallaqa harkatee kuulii daleessa namni daleessu. Jimaa kana dalagee jimaarraa maallaqa harkataame yoo jimaan hin gurguramin maallaqni jimaan jiraatin maal dalagata namni. Achi ho'ee magaalaa seeneen jee. Biyyi guutuun magaalaa takka seenee liqii kadhattee sadaqaa kadhattee jiraatti hoo. Eeyisa ilmi namaa kun seena. Daa'ima harma luuggatu. Dubartii ulfa qabdu. Manguddoo baakoraan dhaabbattee deemtu. Xoorataa bakka taa'u. Eeka humna qabullee baharatti deema yoo jenneen baana. Hawaasni kun jiruun isaa maal ta'a? Wanni nama iyyisiisu. Hin ijjine wanni jennuuf kanaaf. Hin ijjine. Wanni nama iyyisiisu waan kanatu. Rakkoon kuni odoo akkanatti hawaasatti guyyaa adii dhadhawee hulaatti banee hawaasatti ol seenee jiru galeetiin rafaa nyaadheetiin garaa guuttadhaa je'ee namni yaadu wanni lammummaadhaa sammuu isaa keessa jirtu. Hawaasummaa waan jaan balleessee jira. Dhimmi ammaan tanaa dhimma irratti kun sirrii miti jaamee irraa haasawamu miti. Maa rakkoon tun hawaasa dhufti jaamee irraa walii galanii rakkoon Harargeedhaa rakkoo Jimmaati. Rakkoon Harargee rakkoo Wallaggaati. Rakkoon Harargee rakkoo Booranaati. Gaafa naannoo Somaalee irraa uummanni Oromoodhaa buqqa'e iyyansi mootummaan iyya. Iyyanni abbootiin amantaa iyya. Abbootiin gadaa
manguddoonni biyyaa hayyoonni iyyan san biyya tana keessaa jechuudha. Qabeenya meeqa baasaniiti ummata san qubsiisanii rakkoo san dandamachiisan nama meeqa dalagaatti godhan. Amma namni hawaasni yoggaa rakkate iyyuu hundinuu rakkoo hawaasaatti gabbee iyyuu qaban jedhan. Dubbii jimaan dubbadhu namni jiru iftuulummaa qalbiisaa keessa jiran. Rakkoon hawaasaa isatti hin dhagayamne. Galii uummataa irraa dubbachuu qabda. Qamadiin, garbuun, bishingaan, boqqolloon wanni hawaasni nyaatee jiraatu yoo oomishamuu baate callee ta'a namni kun. Jimaa kana gurgurateeti namni qamadii bitata, jimaa kana oomishee daqiiqaa bitata, jimaa kana oomishee garbuu bitata, jimaa oomishee waan nyaatee ittiin jiraatu bitataa uffatee daarabaa mana jaaratee keessa gala jiruun hawaasaa tanaa. Kanaaf namni waan kana akkanatti itti dhagayamee hin dubbanne kuni ifumaafuu dura odoo nama qeequun ta'e mataasaa haa qeequu haja'uun qaba. Ammoo namni dhimmi kun dhimmi biyyaa na laallateettan keessaa'u hooggantoonni keenya bulchitoonni biyyaa namni dhimmi biyya tanaan isin laallatu akka dhimma kana keessatti itti nuu yaaddoytan barruu waraqaadhaan yookaan miidiyaadhaan gabbaatanii sagaleen dubbattanii fi barruu waraqaa tabarreessitanii as gadhiiftan osoo hin ta'in rakkoon hawaasaa hiikattee hojiin bakka deebitee tajaajilli hawaasaa akka itti fufu akka nuu gootan hadaraa itti gaafatamummaa qabdan rabbiin isin gaafata seenaan isin gaafata yoo hawaasni Harargee sababa rakkoo tanaatiin diigame bara keessan keessa hawaasni miidhamuun isin irratti barreeffama seenaan nama nirrama abbaa feeteef rahmatan gootu seenaan. Kanaaf waan kana akka sirreessitan iyyansa ummata Harargee iyyinee iyya teenya nuu dhagayaadha jenna. Kanumaan jechuu barbaade gaa'ee gaggabaabsaa jedhan malee dubbiin tagabaabsanii miti. Namni gaggabaabaan kun beektaa kanaa hundarra naa gabaabaadhaan si'a. Namni gabaabaan kun haasa'u guddata. Ustaaza tokkotu kije ayata Quraana agartee alam naj'al lahu aynayn rabbiin ija lamaan hin gooneefiisan. Aba yuunivarsiitii barannu. Fasareeti kam jabeetta rabbiin namoota ijaan hin garre hay ija isin hin goone hoggaa jiru namni ijaan hin garre bal'aan kunis yoo daayirektiilee itti fayyadamuu baate indaayirektiilee ija nama ija qabuu saniif fayyadamaa jira si galee fakkeenyaaf amma yoo abaluu kun ijaan hin garre hundi qabaachuu jira yoo ne ija fayyadamiiti ija teessan fayyadamii quraana naa dubbisi jaan dhagaa barballaan akkatti haffate akkasi haffate si galee ija namaatiin fayyadamee jiraachuu kanaafuu faayidaa jimaa jechuudha jimaa yoo dhugaa dubbanne Harargeen ni oomishti malee namni irraa fayyadamu jiru kabiraati kallattiin haa ta'u alkallattiidhaan haa ta'u fakkeenyaaf yoo fudhattan biyya tana keessatti nama hedduu jira warshaa adda addaa kan qabu jira kan uffata adda addaa gurguruu jiru oomishee hawaasa kanatti hawaasni kun yoonii fi har'aan tana ikonoomikaalii faayinaansiyaalii yoo kufe eenyutti haayilaandii gurguratta eenyutti ruuza gurguratta namni dillikatti ruuza sirraa bitu kun hagartee makaroonii bitu kun hagartee huccuu idaa bitu kun osoo ta'e eenyutti hin gaafanne jechuudha dilli bitu kun hoggaasan hawaasa bal'aa kana dhabda jechuudha dhugaasa yoo dubbanne Harargee maqumaa itti bade malee jimaa Harargee namni itti fayyadamu jira nama biraatti sadarkaa duraatti abbootii qabeenyaa irraa jalqabee akkasuma mootummaalleen hedduu itti fayyadamu jira qaraxa jimaa halkan tokkotti meeqaa tokko gala kuni amma dhiifama wajjin aja'u qaama gartee har'aan tana xalayaa nuu barreessa kana haa galatoomanii ammoo tanuti jennee kanarra xalayaa nuu barreessuurra silaa duraan itti yaadanii jechuudha jimaa kanaaf akkaataatti amma haqaaraa akkatti wanna godhan harkaan hidhanimi maashina haqaaraa kan hidhu bifa teknooloojiitiin bifatti gartee paagay tahee wanna ta'e ala deemu bifa kanaa kanatti laa dursanii wanna godhu qaba maashina godhanii waan gartee namni afaan qabu kana namni gartee ilkeen qabneet akka gartee bifa karameellaatiin bifa wannaatiin dhugu liqimsu godhuu danda'anii godhuu qaban tureessi haduraa kana inni biraa dhugaatiin yoo dubbanne waa'ee jimaa irratti hawaasni ulamaan Harargeedha waa'ee jimaa isaanii beeka ulamaa Harargee keessaa namni jimaa qabu hin jiru
namnummaan jimaa qabu hin jiru waa'ee jimaadhaa gartee waa'ee hukumii jimaa maarree haatu kun adeero ati asuma dhaabbadhu har'a yeroo tana keessatti jimaa dhahuu hin dandeessan jimaa yoo gartee qaamni fedhees haa ta'u akka gareetti haa ijaaramu akka amantiitti yoo ijaarame akka dhuunfaatti yoo ijaarame akka gartee teessuma lafaatti yoo ijaarame akka gartee zamanaatti yoo ijaarame fakkeenyaaf amma nama zamanni aangoo irra fidee jira namni kun beekadhu mootummaa kanallee bakka bu'an jiru nama gartee diina biyya tanaati namni waan kanarratti qubalaati maaliif biyyi tun kufte jechuun barnootaan ni kufte jechuudha khayrumaaf rabbi waan takka fida kanaafuu akkasi bifatanitti nuti hawaasni harargee qofti jechuudha amma hawaasa harargee osoo ta'in hawaasa Itoophiyaati kan miidhamu jechuudha kanaafuu waan kanarratti xiyyeeffannaa deebisaadha waan kana deeggara warri sagalee qabdan warri falawara qabdan warri gartee sabiskaraabee hedduu qabdan warri waa'ee gartee ajandaa siyaasaatiin mataa nu dhukkubsaa baatan ajandaa ikoonomii mee kamtu caalame bar ikoonomii najjaash qabeenya nyaataa fi dhugaatiin waan namni guyyaa guyyaa itti hajamu ammoo siyaasaan fakkeenyaaf hanguma tokko amma soogidda yommuu mana kee kana kentaalee jiraates hanguma takka ta'e kemta way guutuutti itti naqatta warri gaafa san siyaasaan akkasitti gartee xiinxaltoonni akkasitti mataa nu dhukkubsiisan yoo beekumsa qabaatan yoo gartee waa'ee ikoonomii beektan piroofeesar abol waa'ee jimaa kanarra dubbadhu hooggantoonni gartee qabee warri gartee biyya tana keessatti aangoo qabdanis waan kana deeggara yoo deeggaruu baatan illee humaan fiddan yoo deeggaruu baatan yoo isin jimaa kan akka nu laallatu jechuudha hawaasnummaan biyya tanaatu lammummaan biyya tanaatu cinaan tokko nu laallatu jechuudha fakkeenyaaf amma asii kana yoo fakkeenyaaf miilli kee kun yoo na yaachisuu baate jechuun miilli kee kun si yaachisuu ni dhiita egaa kun rakkoodha jechuudha kanaa jecha waan kana hin dandeessan dhimma jimaa kanaa wajjin hin kufinaadha jimaan yoo gartee jimaa ta'e isin oofuu nuti karameellaa goonee isin gurgurra nuti waan feene goonee isin gurgurra agara goola dhagaa'ee sagantaa teenya akka bareedatti dhaamsa bareedaadha gaggeessinee kabajamaa ulfaadha rabbiin nutilleen tattaaffii teenya rabbi nurraa haqee baloo hawaasa keenya kana rabbi amil keeysu hundinuu beeke rakkuma jireenyaa tana malee rabbiin biyya teenya tana biyya quuftuu rabbi nu haa godhu awwa kalee gola odaa turre halkan zaa saddeet galle sheekh hawaasni gola odaa baadiyyarraa baqateeti lakkoofsaan hangana kan jedhamne ardaa 18 olirraa abaar bu'ee ardaa 18 oltu dhawame hongedhaan amata 3 amata 4 roobni jaan hawaasni bal'aan kun duba magaalaa galee bar baadiyyuma gola odaatirraa baqateeti magaalaa gola odaa qubateeta dirra faceeta sharaa mootummaan itti dhadhaabeetuma achuma gaa inni ijoo daddara sadaqaa kadhachuu hawaasumarraa waan akkanumatti mootummaanis rakkatee hawaasnis rakkatee hawaasni keessa jirtu kunis akkamiin nyaattee dhuyi dodoonni namni baqatee sirra taa'u akkasii gammoojjiin harargeedhaa tun akkaan xarafa haraan akkas jirti gammoojjiin baalee akkas jirti yaan akkasii odoonni fitaan gubbaan jirtu haif dandeetuma nagayaan namarraa taa'e egaa hasittiin baqatiin egaa hagojjoo jaarratee alatti hin galin baqachiisu yaaduun tunis rakkuma biraati egaa duugaa guran cabsine deemee keessaa nyaachuun ni mijooti mootummaan teenyallee wallaahi siin jee dhugumatti itti yaaduu qabdi dhimma jimaadhaa dhimma hedduu itti yaadamuu qaba immoo qabatamaan hawaasni beela'uu garra nuti kanaaf lama doolaarri qarshii 5 ture doolaara 5 ture jimaa kiiloo irratti wanni deemu doolaara 10 ta'e keellaaleen barshee kana ajaa'ib dabar taakutti achuma deemta keella achi deemta keella maali musiibaan akkana wabillahi tawfiiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh